Jireenyi gabaabduudha. Warri sagalee kana dhaga'aa jirru hundi keenya addunyaa kanarra waliin jiraachaa jirra. Wantoota wal fakkeessan hedduu qabna. Akkasumallee waliin jiraachaa wanta adda itti baanullee hedduu qabna. Jireenya keenyan waan baay'ee dhabuu barreerra ta'a. Warreen jaalan kan nu jaalatanillee dhabneerra ta'a. Warra baay'ee kunuunsinu dhabneerra ta'a. Garuu nuti amma iyyuu asuma jirra. Waan kana dura dhabnetti baay'ee miidhamneerra ta'a. Yaa ta'u malee gara fuulduraatti imaluu feena. Garuu kan dhabne ilaalee duubatti deebina. Fuulduratti imaluuf humna abdii dhabna. Wanta tokko sitti himu nan beeka waan siif barbaachisan yookaan waan baay'ee jaalattu dhabdeera dhugaadha. Ta'us garuu jireenyi gabaabduudha. Gaddaaf abdii kutannaaf hin taatu. Waa dhabdullee ati ofii kee ni qabda waan ta'eef fuulduratti deemi. Akkaataa jireenya kee hafe kana itti gaggeeffattu taa'i yaadi. Akkamitti abdii horadhee dhaloota abdii qabu horadhee fakkeenya ta'uun isaan gaggeessa jedhii deemsa kee irratti ejjennoo bareedaa fudhu. Yommuu fuulduratti deemuuf kaate hin sodaatin. Wantoota milkaa'ina yaada keenyaa duubatti harkisan keessaa sodaan isa tokko waan ta'eef hin danda'u hin jedhin. Ilaalcha namootaa hin sodaatin. Jijjiirama ofii keetiif silaas maaf sodaattaa? Irras siif deebi'u. Jijjiirama ofii keetiif silaas maaf sodaatta? Addunyaa kanarra namni si ta'uu danda'u siif si qofa. Kanaaf eenyummaa kee eenyullee akka sirraa fudhatuuf hin eeyyamin. Ofiif amanamuu keef hin sodaatin. Ofiif amanamuu keef immoo hin sodaatin. Haqa qabaachuu keetiif hin sodaatin. Nama addaa ta'uu keef hin sodaatin. Deemsa kee keessatti yoo gufuun si dhoofte hin rifatin, hin sodaatin. Silaas gufuun nama dhaabbatu akkamiin dha'uu dandeessi? Gufuun akka tasaa karaa kee irratti si dhooftu kan si kuffistu miti. Si gufachiisuuf yaalte malee. Ati garuu gufuu si quunnamu beekuu qabda. Cimsi akkan ofiin jedhe. Yommuun imalu yookaan gara kaayyoo koo yommuun imalu gufuun ni jirti. Ishees caaleen darbu jedhe of amansiise. Eeyyan ati nama gufuuf kufu miti. Mul'anni kee gufuu sana booda jira waan ta'eef irra darbi mul'ata kee ga'i. Kan mul'ata qabu mala qaba. Kan mala qabu mana qaba. Jechuun iddoo nagaan keessa jiraatu qaba jechuudha. Ati addunyaa kanaaf nama addaa taatee uumamte. Addunyaa kanaaf waa gumaachuuf uumamte. Nama addaa addunyaa kanaa ta'uu isaanii namoonni sodaatan ni jiru. Kanaaf bakka ga'uuf dhalatan osoo hin ga'in addunyaa kana irraa darbu. Argitee sodaan adda ta'uu keerreen si dagachiifti. Ati nama bu'aa qabu. Bu'aa qabeessummaa kee immoo sodaan dhokfamuu mala waan ta'eef waan uumamteef osoo galmaan hin ga'in hin boqatin. Ittas si dabalaa waan uumamteef osoo galmaan hin ga'in hin boqatin. Gaaffin siif qabu. Jalqaba mul'ata qabdaa? Mul'ata kee immoo galmaan ga'uuf karaarra jirtaa? Gaaffii kana sekondii muraasaaf itti yaadi. Deebiin kee eeyyeen mul'ata qaba. Milkeessuun karumarra jira yoo jette sababa jiraachuu keetii haalan beekta jechuudha. Lakki mul'ata koo adda hin baafanne yoo jette immoo hanga yoomitti mul'ata kee adda hin baafattu? Jireenyi gabaabduudhaam. Har'a bor yoosuu jennu maaf umurii keenya xumurraa? Namoonni mul'ata dhaabbataa hin qabne gaafii kana naaf deebisa. Dhaloonni waan gaarii tokko sirraa akka eegu ni beektaa? Addunyaan akka ati waan gaarii tokko hojjettee fi darbituuf siin eegdi. Maarree maal akkasiitti kaawwattee darbuu feeta? Dhaloonni eenyu jedhee akkasii yaadatu feeta? Nama waan akka kanaa nuuf gumaache sana akka jedhamoo nama dhalachuu keerree dhaloonni hin beekne ta'uu feeta? Lakki waan narraa eegamu baheen dhaloota gammachiisa akka jettu natti dhaga'ama. Akkam gootee akka dhaloota gammachiiftu? Onnee isaanii keessatti baraan jiraattu ani immoo sittan himu. Dhaggeeffadhu. Yeroon isaa amma sa'aatii kanaa kaasi. Barbaade of argadhu. Jijjiirramuuf yeroon ammarree ni jira. Cimina qabdu maal akka ta'e qalama qabadhu tarree qabsiisi barreessi. Isaan keessaa kam irratti yoon hojjedhen milkaa kan jedhu
irratti qorannoo yaadaa gaggeessi. Kan amante yookaan kan amantee fudhatte irratti amanamaa ta'i. Hojjechuufis karoora baafadhu. Naamani waan hojjechuuf itti amantee kaate kamuu hojiirra wanti si dhorku tokko illee hin jiru. Namni waan hanga dhumaatti wareegamuuf hin qabaan jooradha. Kanaaf atillee mul'ata qabduuf hanga wareegama gaarii kanfaltutti duuka bu'i. Waan itti amante hojjettu yoo barbaachisaa ta'e hanga du'aatti amanamiif. Sababni isaa mul'anni kee suma qofa qaba. Ati yoo dhiiste ni du'a waan ta'eef. Dhaggeeffadhu. Mul'anni kee suma qofa qaba. Ati yoo dhiiste ni du'a waan ta'eef. Wanti beekuu qabnu kan bu'uuraa tokko immoo ni jira. Yeroo jijjiiramuu eegaltu wanti hundi bakka duraatti sin eegu. Fakkeenyaaf hiriyoota hedduu qabda ta'a. Isaan waliin yeroo kee dabarsaa turte ta'a. Gaafa ati gara kuteenyaan daandii kee irra yookaan gaafa ati gara kuteenyaan daandii kee gara milkaanaa irra buutu carraa hiriyoota kee waliin yeroo dabarsuu dhabda. Sababni isaa amma yeroo jijjiiramaa irra jirta waan ta'eef. Yeroo kana yaadota garaagaraa karaa hiriyoota keen keessummeessita. Hanga si dhiisanii deemanitti ga'uu malu. Kanarraa wanti hubannu tokko ni jira. Jijjiiramuun kee namoota tokko tokkoof mataa bobuu akka ta'edha. Jijjiiramuun kee namoota tokko tokkoof mataa bobuu akka ta'edha. Qooda jijjiiramuu keeti yoo sitti qabaman duruma warra guddina yookaan jijjiiramuu kee hin feene waliin jiraachaa turte jechuudha. Qooda jijjiiramuu keeti yoo sitti qabaman duruma warra guddina yookaan jijjiiramuu kee hin feene waliin jiraachaa turte jechuudha. Kanaaf warreen akkasii yaada isaanii waliin booddeetti gatii darbu. Nama akka kee jijjiiramuu fedhu yoo argatte immoo karaa itti agarsiisi. Hiriyoota dhabaa dhufuun mallattoo guddinaati. Hubadhu. Hiriyoota dhabaa dhufuun mallattoo guddinaati. Kana yommuun jedhu hiriyaan siin barbaachisu jechuu koo miti. Hiriyoota hedduu siin barbaachisan jechuu kooti malee. A friend to all is a friend to none jedhu jarri. Namni hiriyaa baay'ee kamiifuu hiriyaa mitii jedhu. Kanaaf gaafa jijjiirama keessa galte hiriyoota muraasa garuu hiriyoota dhugaa argatta jechuudha. Hiriyoota baay'ee yoo qabaatte yookaan hiriyoota kee baay'ee keessaa hundi sin deeggaran hundi immoo sin hin morman. Gaafa jijjiirama gara milkii keetii eegaltu immoo jarreen kana adda baafatta jechuudha. Egaa jireenyi gabaabdudha. Kanaaf bakka ga'uuf uumamte ga'uuf qophiidha. Hangam jireenya kee hafte kana keessatti jijjiirama ofii kee irratti fiduu qophoofte. Ati jijjiiramuuf qophiidha taanan turtus bultus qabxii yaadde sana irra ni geessa. Kanaaf ammuma ka'i. Eenyu jireenya kee akka jijjiiru eegdaa? Siif sumatu jira. Namni waan ati hojjechuuf uumamte hojjechuuf addunyaa kana irra jiru siif si qofa. Hubadhu. Jireenyi nuti jiraachaa jirru kun bara baraaf kan turu miti. Hanga nuuf eeyyamametti ni jiraanna, gaafa nuuf murtaa'e ni darbina. Kun dhugaadha. Garuu yeroo jiraachuuf du'uu kana gidduutti maal hojjennee kan jedhutu gaafidha. Akka tasaa waan hin dhalanneef akka tasaallee hin duunu. Waaqni karoorsee yeroo isaatti akka argamnu akkasumallee akka darbunu taasisa. Gaheen keenya sababa dhalannee beeknee wanta dhalannee saniif jiraachuudha. Turtiin jireenya keenyaa gabaabdudha. Garuu jireenya keenya dheereffachuu ni dandeenya. Akkamitti? Jireenya keenya kan dheereffannu yookaan jireenya keenya dheereffachuu kan dandeenyu wanta dhaloota dhufu dhaalchifnu lafa keenyee eeguudhaan. Dhaloonni dhufu waan ittiin jiraataa ta'uu keenya baru yookaan dhaloonni dhufu waan ittiin jiraataa ta'uu keenya beeku lafa kaa'ee darbi. Yoos ati jiraatadha. Har'aaf xumureera. Horaa bulaa deebanaa. An Didimoy. Yoomiyyuu jijjiiramuuf yeroon ni jira.